nama akka keetitti dhageeffadhillee hin qabu nama akka keetitti ajaja isaa fudhee hojjechaa jirullee hin qabu directly indirectly ati biyya kanaaf dawaadha ati biyya kanaaf fawsiidha ati biyya kanaaf qoracha Dr. Abiy tuqaa keen barbaadu nama si tuquufillee obsan qabuwan eenyuyyuu taana jara kana ammoo duuda keetirraa buusi jarri kun ummata sirratti kaasaa jira ummata si jibbisiisaa jira saba biraa si jibbisiisaa jira sirratti fonqolcha yookiinis revolution gaggeessaa jiru jarri kun siifin galle Dr. Abiy blind spot sittaatee jirti dubbiin kun siifin galle jarri kun si buusee aangoo san fudhachuu barbaada wal ijaaranii jiru jarri kun sirratti hojjechaa jiru jarri kun qaama hidhate kan biraa jaarratanii jiru jarri kun si dhabamsiisanii aangoo fudhachuu barbaadu caasaa hunda jaarrataniira Dr. Abiy obsa kee fixadhu tarkaanfii fudhu yoo tarkaanfii fudhachuu baatte immoo akka isaan akkana godhaniif siitu ajaja kannaa kan jedhu irra dheeynaa jechuudha akka Oromootti maaf torbaan lama dura Wallaggatti boonyee arrallee kaleessa Wallaggatti maaf boonya shanee miti kan ajjeesaa jiru maan farattata Dr. Abiy ay farattata የለም ከታች የሚመጣ ሪፖርት እያመንክ ነው ውሸት ነው ከታች ወደ ላይ የሚመጣው ሪፖርት ውሸት ነው ዶክተር አብይ አትመን ገዳይ ያለው እዛው ነው ቢሮ ውስጥ አስጨፍጫፊ ያለው እዛው ነው ከጂባ ሪፖርት ጀርሲ ከኑን ኡመተ ዱረቲ ፊናጀይስን ummanni Oromo si jaalata ummanni Sidama si jaalata ummanni Somale si jaalata ummanni Amara si jaalata saba sablammin si jaalata maal rakkoon kee jara si kijibu kana riippoortii isaanii dhageessee ummatatti hin dubbatin jarri si kijibsiisaa jira jarri qalbii ummataa keessaa si baasaa jira jarri onnee ummataa keessaa si baasaa jira arra isaanii arrabsaman siitu arrabsamu jira arra isaanii jibbaman siitu jibbamu jira nama sitti mun qabdooti si kabbabanii gurra ummataa si duuchanii waan isaan sitti mammalee ta'u ummataan dhageessooti mee isaan dhiisi baalee dhaqiitii ummata mariisisi waan addaa dhageessa isaan dhiisi jimma dhaqii ummata mariisisi waan addaa dhageessa isaan dhiisi Harargee dhaqii mariisisi waan addaa dhageessa isaan dhiisi Shawaa dhaqii mariisisi waan addaa dhageessa isaan dhiisi Wallagga dhaqii mariisisi waan addaa dhageessa Dr. Abiy maaf gowwoomta bakka kanatti Dr. Abiy benefit of doubting jiraachuu qabaafi Dr. Abiy maal if I were in your shoes I know what to do osoo ani bakka keete I know what to do maal taate ati ummata Itoophiyaa hunda si jibbisiisaa jiranii bari nagartu Oromoo si jibbisiisan Somaalee si jibbisiisan Amaaraa si jibbisiisan Beenchaangul Garanaa Gaambeellaa si jibbisiisan ummanni si marsaa jira kasi jibbu baay'achaa jira bara specialist hakimaa idil እንደ ያሉ Dr. Abiy hakimi keenya ka specialist jedhee ummanni si faarsisan arraantana siin jechaa jira Dr. Abiy maaf hin dhageeffanne ummata kana mee jaraa naannoo kana dhiisiti prograama keetiin sagantaa keetiin kee isaan hin beekne ummata waliin qabi ummata wal argi waan ummanni sitti mudhaga'uun sitti ulfaata ummata irraa si hidhanii kophaa masaraa si galchanii isaan ummata dhiyaachaa waan ummanni jedhu isaan hambisa taifi fadhan sitti ma sifi ummata garagara si godhaa jiran hin agartuu kana sitta bachaa jiru ሰው ስንት ሰው እስኪገል ነው ፕሬዝዳንት ሆኖ መቀጠል ያለበት
haga nama mega fituuti presidenti ta'e itti fufuu qaba criteria alli beega mangist ambibbe attaawni በኢትዮጵያ ህገ መንግስት ውስጥ ፈልጌ ስንት ሰው እስኪሞት ድረስ ነው ክልል ፕሬዝዳንት የሚሆነው ብዬ ስፈልግ የክልል ፕሬዝዳንት ፌደራል ማውረድ አይችልም የሚል ቁማር አለች እዛ ጆከር የሚጫወቱበት ማለት ነው ቲፒኤልፎች ነው የፓርላማውና ፌደራሉ ማውረድ አለበት ክልል ህዝብን ሰላምና ጸጥታ ማስከበር ካልቻለ በመሃል ገብቶ አስሮ ሁሉንም ማስወረድ አለበት ኤግ አብዲሌ ላይ ካልሰራ ለምን ሽመልስ ላይ ያሰራ አብዲሌ ላይ የሰራው ህግ ለምንድን ነው ሽመልስ ላይ የማሰራው ለምንድን ነው ፍቃዱ ተሰማ ላይ የማሰራው ምን ስለሆኑ ነው እነሱ ከአብዲሌ ይበልጣሉ በዘር በሃይማኖት በምንድን ነው የሚበልጡ ከአብዲሌ አብዲሌ በዲን ወጀቴፍ ኦሶኒ ፍጨፈን ይሳሙርቴስን ሂዱ ነው ደደመ አንጎራ ብዙ ነው ደደመ ከንጀኩም ማደደበማ የትኛው ግን ያለው የተለያየ ግን ነው እንዴ በአንድ ሀገር ውስጥ ያለው ለምን ዶክተር አብይ ራስ በመሰራው ስራ ህዝቡ ወደ አንተ እንዲጠላ እነዚህ ሰዎች ቁማር እየተጫወቱብ ነው ኡመኒ ኩንሲቲ ታባቹ ጅራ ሲፊ ለማው ካደባሰ ኡመተከና ኦሶአቲ ፊ ለማን አደምባተን Umani kun waliti lal. Let me say this, Dr. Abiy. Biranaga, please, Oromo, kumni kud afur if it bafur jirtan kun, please share good enough. Maybe I'm boru do danda, stand do danda, I don't care. I'm more is in it menduan. Dugajiro. I'm a man of fashion, I'm a man of his words. Kapso kana fingale, kapso kana foregemenduan. I don't care. I always fight for the truth. Sharika edu dubin kunega duftenati jijirame edu kaban. I don't care. Konko echa namni yona jijirame ranka jennena. Mikriatum gwani sa jabdu isa bega. Ankani tichale mo na jala jira. Ubole sate. Sanifu namni kuma kuda afuri fi dibashan jirtan kun aka jirtan share goda dubbi kan Abiy yadago. Dr. Abiy si fi lamma ka wollolchi se ummata hattu Oromiyaa rajiru kana. That is my investigation. Yosi fi lamma wallolchi subatan isan sitti matanun dandan. You always advise lamma, you and lamma are always together. Si fi lamma guyu ajirtan lamma da oji advice gota wandele dunde isa oji ojetta lamma male nama biram marechistu. Sanifu jarri kun charra sitti matanuda hinqabatu echu. So sitti matanuda washed malgodu kaban gare shiftata kajarani Oromiyaa keessa waa balleessani lamma godu jira siin jedhani I'm just using as an example akka fakkeenyaatti fayyadamaa jira maybe this maybe that fayyadamani CV lamma idu lola uumani lamma achirraa kaaste isaan achirra dhufani lamma biyyaa fi aangoo gadhiisee behe ati fi isaan akka walitti maxxananiif shira warri dalage warra hattuu kanaa isani sitabate Dr. Abiy Ahmed Ali lamma hojii isani adda si baase otherwise they have no chances to get close to you photo gaafa Oromiyaa hojii jiranu masal share godhan malee akkasitti maxxananii si hojii wal mari'atanii carraa deemuudhaan qaban yoo lammaan achi jiraate so lamma is their enemy number 1 jechu sitti aanuuf so they assassinated him ajjeesuu baatanillee politically assassinate godhan CV inni akka wal dhooyintanii fi lammaan siyaasaa keessa akka ba'u godhanii isaan sitti maxxananii garee lammaa dhawanii isaan a brother at critical times itaan jechu they played you la akkatti sittafatan Dr. Abiy they become a brother at a critical time lamma kasi wal jalatan tabiyi jalatu fi si addabasani isanamo obboleeyyen gaafa rakkoo taanii sitti maxxanan achi booda ati isaan mariisista isaan ummata mariisisanii isaan waan fadhan godhanii ati fi ummanni waliin argu si fi ummanni baddu dagaraadha waliin beektanii bad Dr. Abiy maafin kijibna
maaf kijibna Dr. Abiy siif ummanni eessatti wal beeku ummanni Oromoo sin beeku bar Dr. Abiy maqaan si beeku malee sin beeku siifi lammaa adda dhawanii urshoo lammaadhaa ta'u ummata keessa jiru ummata keessa dhiisanii sitti maxxananii waan ummanni dubbatu kan hunda sitti kan finne gaarii ummataa sitti fidanii hamtuu ummanni dubbatu komii ifirratti hambisanii false reportidhaan jechuudha. Sida maasanii ati isaan amantee ummata kan qunnamne ummanni isaan malee si kan qunnamne gaappii uumanii blind spot hamaa kana uumanii sitti taphachaa jiru. Sitti taphachaa jiru jarri kun. I know what they play. Sitti taphachaa jiru. You know what they are going to do? Si dhabamsiisanii aangoo kee fudhachuudha kaayoon isaanii.